Yaa'ir maattonni idil addunyaa biyyoota 19 irraa walitti baba'an kana irratti haasaa baniinsaa kan taasisan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xuruunaa akka jiranitti biyyi daa'immaniin ijaaramti. Kanaafis biyyi daa'imman sammuun qaamaa fi hafuuraan ga'ooman guddifatte haalaan guddatti kan daa'imman ishee karaa mara miidhaman ammoo faallaa kanaa taatis jedhaniiru. Obbo Tamasgeen Xuruunaatti dabaluun mootummaan isaanii kunuunsaaf guddina daa'immaniif xiyyeeffannoo kennee hojjetaa akka jiru kaasanii heera biyyattii dabalatee ammattawwan seeraa imaammataa fi tarsiimawwan garaagaraa baasee karaa hundaan daa'immaniif deeggarsii fi eegumsi addaa akka taasifamu gochaa jira jedhaniiru. Seerota kunneen hojiirra oolchuunis manneen barnootaa idileen duraa 35,000 ta'anii fi giddugaloota tursiisa daa'immanii manneen hojii mootummaa keessatti babal'isaa jiraachuu akkasumas bu'aawwan gurguddoonis gama kanaan argamaa jiraachuus obbo Tamasgeen dubbataniiru. 2017 የጸደቀው አጠቃላይ የትምህርት አዋጅ bara 2017 kan ragga'e labsii barnootaa waliigalaa keessatti barnoonni idileen duraa bilisaa fi dirqama akka ta'e tumameera. Kana bu'uura taasifachuun manneen barnootaa idileen duraa sadarkaa tokkoffaa 35,000 ta'an qophaa'anii kutaa biyyaa hundaa keessatti tajaajila kennaa jiru. Dabalataanis labsiin hojjetoota mootummaa federaalaa manneen hojii mootummaa kamuu giddugaloota turmaata daa'immanii guyyaan kennan akka dhaabbatan tumeera. Bu'uuruma kanaan dhaabbilee mootummaa keessatti bakki tursiisa daa'immanii banamanii tajaajila kennaa jiru. የህፃናት ማቆያ ማዕከላት ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። Nageenya daa'immanii eeguuf waliigalteewwan idil addunyaa garaagaraa fi kakuu saqotaa mallatteessuun karoora waggaa 15 baafachuun quucarummaa daa'imman irra gahu bara 2022tti zeeroo taasisuufis hojjetaa jirti jedhan obbo Tamasgeen. Bara 2008 irraa kaasee mootummaan kakuu saqotaa hojiirra oolchaa akka jiruu fi kanaanis bu'aawwan gurguddoon argamaa jiraachuu obbo Tamasgeen dubbataniiru. Kunuunsa daa'immanii fi mirga isaanii ga'umsaan kabachiisuuf mootummaan maallaqa guddaa baasuun humna namaa kanaaf barbaachisu gurmeessuun hojjetaa jiraachuus obbo Tamasgeen himanii bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama kanaan giddugala kunuunsa daa'imummaan duraa Afrikaa jedhamu banuun hojii boonsaa fi akka biyyaatti muuxannoo ta'uu danda'u hojjechuusaaf galateeffataniiru. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሩ በወሰደው ቁርጠኝነት bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin kutannoo hooggansi isaa fudhateen tarsiimoowwan yookaan inisheetiivoonni guddina roga maraa daa'immanii irratti xiyyeeffatan bocamanii hojiirra oolaa jiru. Hojiin murteessaan ijaarsa dhalootaa kun fakkeenyummaa magaalaa Finfinneen jalqabame kutaa biyyattii hundaa keessatti babal'ataa jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo kennee fi sochii qabatamaa agarsiisaa jiruufis kabajamoo kantiibaa Adaanech Abeebee fi kaabinee isaaniif maqaa mootummaa federaalawaa Dimookiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi maqaa kootiin maqaa yaa'ii kabajamaa kanaan galateeffachuun barbaada. ጉባኤ ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። Mootummaan muuxannoo kana kutaa biyyattii hunda keessatti babal'isuuf kutannoo akka qabu baajata barbaachisu ramaduun akka raawwachiisu ibsanii kanaanis dhaloonni dhufu naga qabeessa ga'umsa kan qabuu fi bu'a qabeessa ni ta'a jedhe amana jedhaniiru obbo Tamasgeen. Dhaloota egeree qaamaa fi qalbiin ga'umsa qabu ijaaruuf mootummaan manneen barnootaa keessatti ollaatti magaalota keessatti dameewwan dinagdee adda addaan hawaasa dhaabbilee dhuunfaa fi tola ooltota waliin qindaa'uun hojiiwwan fakkeenyummaa qaban garaagaraa hojjetaa akka jirus kaasaniiru. Obbo Tamasgeen Xuruunaatti dabaluun qaamolee hojiiwwan kunuunsaa fi eegumsa mirga daa'immanii irratti mootummaan hojjetaa jiru irratti tumsaa jiran mara galateeffatanii kora kanarraa muuxannoof beekumsi argamus biyya keenyaa fi biyyoota Afrikaa biroottis akka babal'atuuf qaamni dhimmi ilaalu martuu tumsuu qabas jedhaniiru. Boru jechuun dhaloota har'aa ijaaruudha kan jedhan obbo Tamasgeen daa'imman irratti hojjechuun biyya ardii fi addunyaa egeree ijaaruudha. Kanaaf dhaloota itti fufsiisuuf waltumsuun ciminaan hojjechuu akka barbaachisus waamicha taasisaniiru. ነገ ማለት ዛሬ የምንገነባቸው ልጆች ናቸው። boru jechuun ijoollee har'a ijaaruudha. Ijoollee irratti hojjechuu jechuun biyya borii ardii boriif addunyaa borii irratti hojjechuu jechuudha. Ijoollee irratti qoosuu jechuun boru biyya keenya boru ardii keenyaa fi boru addunyaa keenyaa irratti qoosuu jechuudha. Kanaaf hojii dhalootaa itti fufsiisuu kanarratti waltaanee miira yeroo hin qabnu jechuu fi cichoominaan akka hojjennuuf irra deebiin imaanaa jechuun barbaada. በድጋሚ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ።